Paartii Biyyoolessa Oromiyaan abdii sabaa wabii biyyaa. Paartii Biyyoolessa Oromiyaan abdii sabaa wabii biyyaa. Paartii tarkaanfata kaayyoon qulqulluu dabarsee hin kennu dantaa sabaaf malu. Paartii tarkaanfata kaayyoon qulqulluu dabarsee hin kennu dantaa biyyaaf malu. Kabajamaa uummata Oromoo, kabajamtoota miseensota, deeggartoota, mararfattootaa fi uummata cunqurfamaa akka Oromoodhaa biyya kana keessatti Oromoo wajjin yeroo dheeraa jiraataa jirtan. Egaa haalli yeroo ammaa akkuma waliin agarru yeroo haalli poolitikaa biyya tanaa rakkoo garaagaraa keessa jirra. Hayyoonnii fi qaamonni yookiin namoonni dhimmoonni biyya mudate kun isaan yaaddessee waltajjii garaagaraati irratti miidiyaa garaagaraati irratti furmaata isaanitti mul'atu rakkoo yeroo biyya tana mudate keessa darbuudhaaf dhiyeessaa akka jiran beekamaadha. Paartiin Biyyoolessa Oromiyaatis erga filannoon biyya tanatti gaggeeffamuudhaaf yeroon qabamirraa jalqabee filannoon hin gaggeeffame jechuudhaan qophiilee garaagaraa taasisaa ture. Hundi keenya akkuma yaadannu jechuudha. Boordiin filannoodhaa fi mootummaan yeroo garaagaraa labsii murteelee dhimma filannoo laallatu dabarsaa turanii. Isa kana hordofuudhaan heera biyyattii hordofnee waan nurraa eegamu gochaa as geenne. Xumura akkuma hundi keenya agarree dhukkubni COVID-19 jedhamu biyya addunyaa tana raasaa jiru kun biyya tana seenuurraa mootummaan Itoophiyaatis waan kana bu'uura godhachuudhaan labsii yeroo hatattamaa labsee jira. Odoo labsiin kun hin ta'in dura boordiin filannoodhaa qophii garaagaraa filannoodhaaf gochaa turuun isaa yaadatamaa, garuu immoo gahummaa akka hin qabne mormii keenya yeroo garaagaraa dhageessisaa turre. Qophiin inni godhaa ture kun garaa mootummaatiinis boordii filannootiif mootummaa walii hidhannaa isaan qabaniin shakkii guddaa yeroo garaagaraa qabaachuu keenya miidiyaalee garaagaraatiin barruulee garaagaraatiin ibsaa turre jirra. Egaa kanarra dhaabbatamee furmaanni mootummaan amma jiru kun yeroo isaa fixaa jiraachuu mootummaan itti aanu immoo yerootti filannoon gaggeeffamee ka dhufaa hin jirre ta'uu hundi keenya argaa jirra. Gidduu kanatti qaawni mootummaadhaa uumamee wal mormii fi atakaaroon gurguddaan biyya kana keessatti dhufaa jiraachuu hundi keenya waan taajjabaa jirru. Egaa kun nuu paartii Biyyoolessa Oromiyaadhaa akka paartii seeraan biyya kana keessa galmaa'ee socho'uutti nagaa uummata keenyaa, birmadummaa uummata keenyaa wajjin hegeree nuti uummata keenyaa hawwin wajjin suduudhaan kan walii hidhatu waan ta'eef baay'ee nu yaaddessee yeroo dheeraa fudhannee irratti mari'ataa turre. Marii kanaanis koree hojii raawwachiistuu paartii Biyyoolessa Oromiyaadhaa yeroo torban guutuudhaa magaalaa Adaamaatitti waajjira paartii Biyyoolessa Oromiyaatitti gamaa fi xiinxala yeroo dheeraa fudhate taasisaa as ga'e. Xiinxala godhe kanarraa illee qabxiilee haga ammaa akka furmaataatitti humnoota garaagaraatiin ka'aa turanis akka yaada furmaataatittis laallamuu qaban jedhee amanu hedduu bal'inaan laalaa ture. Karaa biraatiin immoo akeekaa fi tarsiimoo akkasumas kaayyoo paartiin Biyyoolessa Oromiyaadhaa uummata Oromootii fi uummattoota biyya tanaatiif qabu bu'uurarra dhaabbannee haalli uumame kun gama keenyaan ittibaa yookiin immoo itti fuufinsa gara sirna dimookiraasiitti nuti gochuudhaaf tattaafannu kanaaf gufuu guddaa waan ta'eef furmaanni isaallee furmaata nagayaa ka gara dimookiraasiitii fi uummata keenya injifachiisutti akka nu ceesisu akka ta'u barbaanna. Humnoota biyya kanaa ka walitti dhiyeessu, ka walitti fidu, nagaa ka tasgabbeessu, uummata keenya illee sodaa keessaa ka baasu akka ta'u barbaanna. Kanaaf filannooleedhaa fi hireelee jira hunda waan kana xiinxaluudhaan bal'inaan irratti hojjetaa turree jirra.
xumuratti paartiin biyyoolessa Oromiyaadhaa dokumentii yaadota akka furmaataatti dhiyaatan haala qabatamaa jiru kanallee sirriitti xiinxalan jabinaaf laafina isaanii hunda ilaaluudhaan ka irra caalu ka irra wayyaadhaa mootummaa kanallee furmaata biyya tana keessatti rakkoo siyaasaa rakkoo heeraa biyya kana keessa mudatee jiru keessaa qooda akkaataa inni itti kennuu danda'u paartileen biyya kanaallee akkamitti qooda kennuu akka danda'an lammiileen biyya kanaallee akkamitti qooda kennuu akka danda'an kana booda gamtaadhaan akkamitti qooda rakkoo kana keessaa bahuudhaaf akka fudhachuu qabnu bal'inaan irratti mari'achaa turre kanaaf marii kana guyyaa hadhaa xumurree dokumentii qophaa'ee kanaa fi ibsa ejjennoo paartii biyyoolessa Oromiyaadhaa ummanni kennaa fi paartileen siyaasaa biyya kanatti karaa seeraatiin galmaanii hojjetan akkasumas hawaasni addunyaatii fi ummanni kennallee waan kana dhaga'ee beekee furmaata paartiin biyyoolessa Oromiyaa dhufu kun qabatee dhiyaate kun furmaatota jiran keessaa filatamaadha. Hir'inoota filannoon biraa qaban hin guutaa jedhee ka paartiin biyyoolessa Oromiyaa amane waan ta'eef ummanni kennas kana hubatee mariin hatattamaa dhimma ajandaa kanarratti yaada furmaataa finne kanarratti paartileedhaan akka walitti dhufnee mari'annu asumarraa waamicha gochaa itti aansinee ejjennoon paartii biyyoolessa Oromiyaadhaa maal akka ta'e gara dokumentii dhiyaate qopheessuutitti dabarraa galatooma. Ibsa haala yeroo fi yaada furmaataa rakkoo biyyattii mudateef paartii biyyoolessa Oromiyaa irraa dhiyaate. Baabaa'oon rakkoo gaaga'ama heeraa yookaan constitutional crisis amma biyyattii mudate yoo xiinxalu ka'umsa rakkichaa maal akka ta'e xiinxaluudhaani. Ka'umsi rakkoo amma mudatee kana jalqabumarraayyuu fedhiin filmaata dabarsuu wantoota agarsiisan keessaa saffisaan mudamuu dhabuu walitti qabaa boordii filannoo biyyoolessaa fi miseensota boordichaa yommuu ta'u dhibeen amma dhufe kun immoo ija baquu deemtu handaarri dhahee baqse akka jedhan san carraa filmaatichaa irratti dabarsaniif ta'ee argamuu isaati jennee amanna. Gara biraan immoo boordichi haala filannoo gaggeessuu danda'uun of hin gurmeessine jechuun yeroo filannoo dabarsuun dhuma baatii gannaa gaggeessine jechuun isa lammataati. Sababa dhufaatii dhukkuba COVID-19 yeroo isaa malee labsii yeroo muddamaa labsamuun boordiin biyyoolessaa yeroo filannichaa yeroo hin beekamnetti dabarse. Itti aansuun rakkoo karooraan uumame karaa alheerawaatiin hiikuuf deemamutti tarkaanfatame. Kun hundumtuu heerichaaf amanamaa ta'uu dhabuudha. Heericha gaaga'uun yookaan heerichaaf amanamaa ta'uu dhabuun federaalitii crisis inni jennu mootummaa immoo muuxannoo addawaawii irraa dhaalameedha. Addawaawiin bara TPLF hin durfamu tumaa heerichaa cabsuun labsii liizii lafaa galii fi kan kana fakkaatan irratti seera alheerawaa baasee ture. Itti aansuun tumaa heerichaa keewwata 103 muraashan cabsuun yeroo lakkoofsi uummataa kan teessoo paarlaamaa murteessuufis ta'e baay'ata biyyattii qooduu keessatti iddoo ol'aanaa qabu itti gaggeeffamuu qabu bira dabramee jira. Kanarraa ka'uun PP'n kanaan boodallee heera biyyattiitiif amanamee filmaata gaggeessuun aangoo dabarsee kenna jedhamee yaaduun rakkisaa kan ta'uu fi PP'n karaa kamiinuu aangoo qabate itti fufuuf kan murteeffate ta'uu kan agarsiisu waan ta'eef kun immoo sodaa nageenyaa fi waliin turtii uummatootaa waan nutti uumeef yaada furmaataa kana dhiyeessuuf dirqamnee jirra. Baabaa'oon rakkoo amma biyya mudateef furmaanni dhiyaatu rakkoo hunda bu'uuraan hiikuu kan danda'u fulla'aa fi kan bu'uura heeraa qabu ta'uu qaba jedhee amana. Caalumattuu furmaanni dhiyaatuu qabu kan akeeka nageenyaa fi tasgabbii uummatichaa eegsisuu aadaa hiree argametti gargaaramanii waliif sodaa tahuu hambisuun walitti dhufeenya gaarii gabbisuu qaawwa heerri qabu furmaata dhamqabeessaan guutuun biyyattii gara dimokiraasii ceesisuu akkasumas gahee ifa galaa fi itti gaafatamummaa waloo yeroon murtaa'e daangaa qabu waliin qabaachuu fi walii kennuu dhugoomsuu ta'uu qaba jennee amanna. Bu'uura heeraa yoo ilaalle biyyi amma jettu tun biyya sabaa fi sablammoonni ummatootni yeroo barbaachisaa ta'e argametti mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu eeggachuun waliigalteen ijaarata waan taateef heerri biyyattii ittiin ijaaramte kan amma hojii irra jiru wabii waliin jireenya sabaa fi sablammoota biyya kanaa waan ta'eef gaaga'amni heerichatti dhufu kamuu diigama biyya amma heeraan ijaaramte tanaa hordofsiisuu danda'a jedhee waan amannuuf heericha haala kamiinuu akka gufatu hin barbaannu. Xiinxalaa
haala qabatama amma jiruutiin rakkoon biyyattii mudate rakkoo keewwattoota heeraan fala argatu hin dandeenye ta'uu isaa ifa galaadha. Yeroo akkanaa furmaata siyaasaa heera biyyattii bu'uura godhachuun bilchinaan mari'atamee waliigaltee uumuun dirqama kan ta'udha. PBO'n furmaata siyaasaa heera irratti hundaa'e yommuu dhiyeessu bu'uura kan taasifate seensa yookaan piriyaambilii heera Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa irratti nuti sabaa fi sablammoonni akkasumas uummanni biyya kana fedhii keenyaan jedhee eegaluu fi tumaa heeraa RDF keewwata 8 kan birmadummaa uummatichaa labseedha. Kana jechuun heerri biyyattii ahadii waliigaltee sabaa fi sablammoonnii fi uummattoonni biyya tanaa fedhii isaaniitiin irratti waliigalanii kaawwatan ta'uu isaa hubanna. Heerichis fedhii fi dantaa mootummaatiin osoo hin taane fedha saboota sablammootaa fi uummattoota biyya tanaatiin kan fooyya'u geeddaramu yookaan itti fufu waan ta'eef rakkoo amma biyyattii mudateef furmaanni ammas waliigaltee sabaa fi sablammootaa fi uummattoota biyyattii gaafata jechuudha. Kanaafuu humnoonni siyaasaa uummata biyyattii bakka buune jedhan waliin gatta'anii mariin waan itti waliigalan qabaachuun dirqama ta'a jennee amanna. Wanti filannoo qaama tokkoo qofaan ta'uu danda'u waan hin jirreef mootummaas ta'ee paartileen morkattootaa kophaatti osoo hin taane furmaata waloo isaan barbaachisa jechuudha. Xiinxala PBO'n taasiseen gaaga'amni heeraa amma biyyattii mudate cancala rakkoowwan walitti hidhannoo qaban armaan gadiitiin jennee ilaalla. Inni jalqabaa akkaataa tumaa heeraa Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa keewwata 54 muraa tokkoo fi keewwata 58 muraa 3 jalatti barri hojii mana maree bakka bu'oota uummataa amma hojii irra jiru bara aangoo heeraan kennameef xumuruuf ji'a 5 qofa kan qabu ta'uu fi filannoon biyyoolessaa kan marsaa 6ffaa osoo aangoon mana marichaa hin xumuramin ji'a 1 dursee gaggeeffamuu kan qabu ta'ee osoo jiru dhibeen koronaa sochii waa hundaatuu kan dhaabe jedhamuun labsiin yeroo muddamaa yookaan ariifachiisaa kan labsame ta'uu fi boordiin filannoo biyyoolessaa filannoo gaggeessuu kan hin dandeenye ta'uu yaada dhiyeessuu isaati. Lammaffaan heera biyyattii keessatti yeroo rakkoon akkanaa mudatuuf akkaataan haala addaa yookaan exception ta'een aangoon mootummaa itti dheereffamuu danda'u kan hin kaamin ta'udha. Inni sadaffaa rakkoon mudate kun furmaata waloo paartiilee siyaasaa biyyattii hundaa kan barbaadu ta'uu waliin paartiileen qaama seerummaa argatanii biyya keessa soso'an ilaalchaa fi sagantaa siyaasaa walitti araaramuu hin dandeenye extreme and contradictory political programs and views qabaatanii kasaso'an ta'udha. Afur biyyattiin raafama siyaasaa yookaan political turmoil isa jennuun akkasumas dhababiinsa nageenyaa fi tasgabbii absence of peace and security keessa kan turtee fi keessa kan jirtu ta'udha. Inni shanaffaan rakkoolee olitti ibsaman kanneen karaa alheerawaatiin furuuf tarkaanfii fudhachuuf yaaluu mootummaa fi yeroo mootummaan heerawaan hin jirre keessatti weerarri alaa mudatuuf birmadummaan uummatootaa uggamuu kan danda'u ta'udha. Rakkoolee mudatan kanaaf furuuf xiinxala furmaatota dhiyaataniif taasifame. Rakkoolee mudatan kanneeniif filannoowwan akka yaada furmaataa ta'uu danda'an yoo xiinxallinu bu'uura heeraa Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa keewwata 104 fi 105 muraa 2tiin keewwata heericha lakkoofsa 54 muraa 1 fi 58 muraa 3 fooyyessuun rakkoo dhibee mudate akka haala addaa fudhachuun bara aangoo mootummaa dheeressuu yommuu ta'u filannoon kun kan bu'uura heeraa qabu ta'us qabatama amma biyyattiin keessa jirtuun kan raawwatamuu hin dandeenyedha. Filannoon biraa labsii yeroo muddamaa bu'uura heera mootummaa biyyattii keewwata 93 muraa 3tiin dheeressuu yommuu ta'u filannoon kun akka ulaagaa labsii yeroo muddamaatti waan hin kaa'aminiif furmaata bu'uura heeraa hin qabneedha. Inni biraa bu'uura heeraa biyyattii keewwata 60 muraa 1tiin paarlaamaa amma hojii irra jiru facaasuun filmaata haaraa gaggeessuu yommuu ta'u tumaan kun osoo barri hojii mootummaa aangoo irra jiru hin xumuramin ji'a 6 dursuun kan raawwatamuu qabu waan ta'eef furmaata fudhatama qabu miti. Inni biraa bu'uura heeraa biyyattii keewwata 62 muraa 1 fi 83 akkasumas 84 dabalataan labsii lakkoofsa 798 muraa 2000
saddeet keewwatoota 3 fi 5tiin mana marii federeeshiniitiin tumaa heerichaa keewwata 58 muraa 3 fi 54 muraa 1 irratti hiikkaa heeraa kennisiisuun bara hojii mana marichaa dheeressuu yommuu ta'u hiikkaan heeraa kan kennamu yoo ulaagaaleen keewwata 83 jalatti tarreeffaman guutame qofa ta'uun qaboo yaa'ii yeroo heerri mootummaa bahutti qabatameen jildii 5ffaa keessatti dabalataan mirkanaa'ee jira waan ta'eef bakka ulaagaan kun hin guutaminitti haalli hiikkaan heeraa itti gaafatamu waan hin jirreef furmaata fudhatama qabu miti. Paartiin amma biyya bulchaa jiru furmaata kana fudhachuun hiikkaa gaafatuun isaa matama isaatiifuu bu'uura heera biyyattii keewwata 9tiin alheerawaadha waan ta'eef kun gaaga'ama heeraa fiduu danda'a. Furmaanni biraa mootummaan ce'umsaa uumuu yommuu ta'u filannoon kun waliigaltee paartilee siyaasaa biyyattii hunda kan gaafatu waan ta'eef yeroo ammaa kanatti immoo paartileen siyaasaa biyyattii sagantaa fi ilaalcha siyaasaa garmalee wal faalleessan qabatanii kan soso'aa jiran waan ta'eef haala kana keessatti heera amma jiru hojii irra dhaabanii mootummaa ce'umsaa uumuun tasumaa kan ta'uu danda'u miti. Haala jiru keessatti filannoo gaggeessuu kan jedhus furmaata isa biraa yommuu ta'u filannoon kunis iddoo xiinsammuun ummatichaa dhimma dhibee COVID-19tiin qabamee jiru kanatti hojiirra ooluu kan hin dandeenye waan ta'eef fudhatama kan qabu hin ta'u. Yaadni biraa caasaa mootummaa amma jiru keessaa qaama seera raawwachiiftuu qofa itti gaafatamummaa filannoo marsaa 6ffaa gaggeessuu qofaatiin akka itti fufu taasisuu yommuu ta'u filannoon kunis yeroo turtii mootummichaa keessatti dhimmoota gurguddoo labsiin furamuu qaban tilmaama keessa kan hin galchin waan ta'eef filannoo hir'ina qabudha. Rakkoo mudate kanaaf furmaata paabaa'oon dhiheesse. Mootummaa gorsa mana marii paartilee siyaasaatiin utubamee hojjetu yookaan consultative government jedhu hundeessu. Rakkoo amma biyyattii mudateef furmaanni gaariin paartileen siyaasaa biyyattii gadi ta'anii waliin dubbachuun waliigaltee biyyoolessaa uumuudha. Akkuma gubbaa irratti kaasne heerri biyyattii kan waliigaltee sabaaf sablammootaa fi ummatoota biyyattiitiin tumameedha. Humnoonni siyaasaa biyyattii tumaan heeraa kun osoo hin cabin akkuma uummanni isaan bakka bu'an waliigalteen heericha tumatan waliigalteen biyyattii heerri kun bulchuuf tumame diigama irraa oolchuuf wareegama barbaachisu hundaa kafaluuf murteessuu qaban jennee amanna. Kunis ta'uu kan danda'u paartiin biyya bulchaa jiruu fi paartileen seeraan galmaa'anii biyya keessatti qabsoo karaa nagaa gaggeessaa jiran hundi uummata biyyaa bakka bu'an waan ta'eef gadi ta'anii marii bilchaataa taasisuu qaban. Mariin kunis itti baani isaa waliigaltee biyyoolessaa yookaan national consensus uumuun hamma filannootti biyyi tun akkamitti cehuu qabdi kan jedhu irratti waliigaltee uumuudha. Furmaanni waliigaltee biyya tursuu paabaa'oon dhiyaate kun muuxannoo siyaasa ammayyaa biyyoota biraatiinis kan deeggarameedha. Siyaasa addunyaa keessatti yaadama Antonio Grams kitaaba isaa How to Govern the Interregnum fi Interregnum in the State jedhu keessatti kaa'e yoo ilaalle rakkoolee akka kanaatiif furmaata akeekee jira. Interregnum jechuun yeroo barri aangoo mootummaa heeraan filamee raawwatee mootummaan itti aanu seeraan osoo hin filatamin jidduu jirudha. Yeroon kun hegemonic equilibrium jedhamee kan beekamu yommuu ta'u yeroo akkasii biyya kan gaggeessu paartii aangoo mootummaa harka turtee fi paartilee siyaasaa seeraan galmaa'anii biyyattii keessa sossa'anidha. Akka hayyuun siyaasaa fi heeraa Bob Joseph ibsutti during such time political acceptability are shared amongst the governing elites. Political parties become a central arena and the actors of new forms of contention in interregnum, as they are the potential centers for new economic strategies and the realignment of coalitions of social forces. Kana jechuun yeroo akkasii fudhatamummaan siyaasaa matootii yookaan eliitis biyya bulchaa jiran jidduutti kan qoodamanidha. Yeroo mootummaan heerawaan hin jirre kanatti keessatti paartileen siyaasaa jiddugala fi taatota wal dorgommii haaraa waan ta'aniif wirtuuwwan kuufama tarsimoowwan dinagdee haaraa fi deebi'anii qindoomuu humnoota hawaasaa ta'u. Kun immoo seenaa siyaasa addunyaa keessatti bara 1970 keessa United Kingdomitti Conservative Party bara mootummaa Thatcher jalatti akkasumas USA'tti bara Paartii Democratic fi bara rakkoo dinagdee New Deal kan raawwatedha. Haalli amma biyyi teenya keessa jirtus isa kanaan wal fakkaata. Furmaanni rakkoo amma mudatee yookaan mootummaa dhabiinsaa interregnum kanaas biyyattiin gara mootummaa gorsa mana marii paartilee morkattootaatti
tin utumamee hojjetu yookaan consultative government ijaaruutti cehuu qofaadha. Yaada mana keessatti mootummaan aangoo irra ture bulchiinsa isaa kan itti fufu tahee garuu dhimmoota ijoo imaammataa yookaan poolisii biyyattii yeroo mootummaa gorsa mana marii paartilee siyaasaatiin utumamee hojjetu. Kanatti hojiirra ooluu irratti paartilee morkattootaa fi hoggansa isaanii yookaan mana marii paartilee morkattootaa mariisisuu fi amansiisuun barbaachisaadha. Yaadama kana hayyuun heeraa Dr. Adam akka ibsanitti the government would continue governing but must formally convene and consult leaders of opposition parties on the key policy decisions that may be necessary during interim. Jedhanii ibsaniiru. Kun immoo biyya teenyaaf bu'aa gaarii lama qaba jennee amanna. Inni dura rakkoo gaaga'ama heeraa yookaan constitutional crisis uumame keessaa biyyattii baasa. Inni lammaffaan immoo yeroo kanatti hafuurri waltumsuu fi waliin hojjechuu paartilee morkattootaa jidduu jiraatu gama fuulduraatti jidduu isaaniitti itti fufiinsaan akka jiraatu taasisa. Kanas hayyoonni yoo ibsan despite providing a viable way out of constitutional and legal conundrum, the practice of consultative government during interim could engender a more collegial and cooperative spirit among political contenders. Jedhanii ka'anii jiru. Asirrattis wanti hubatamuu qabu yaadni mootummaa gorsa mana marii paartilee morkattootaan utumamee hojjetu yookaan consultative government jedhu yaada mootummaa ce'umsaa yookaan transitional government jedhu kan walitti hin buune ta'uudha. Mootummaan ce'umsaa keessatti paartilee morkattootaa seeraan aangoo mootummaa keessatti qooda fudhatanii hojii bulchiinsa uummataa guyyaa guyyaa kan raawwatan yommuu ta'an mootummaan gosa kanaa keessatti immoo paartileen siyaasaa gorsa mootummaa biyya bulchuu ta'anii kan hojjetan yommuu ta'an mootummaan biyya bulchuu immoo gorsa mana marii paartilee morkattootaatiin utubamuun hojii isaa kan raawwatu ta'a. Kallattii hojiirra oolmaa furmaata paabaa'oon dhiyaate. Gaaga'ama sirna heeraa fi giddigama biyyattii rakkoo yeroo kan uume dirqamaa fi itti gaafatama walootiin hambisuun barbaachisaa ta'ee waan argameef bu'uura seensaa heeraa yookaan constitutional preamble biyyattiitiin kan nuti saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa fedhii bilisa kennaan kaayyolee fi amantaawwan seensa heerichaa keessatti tarreeffamaniif guduunfaa akka nuuf ta'u gama bakka bu'oota filannee erganneen heericha mirkaneeffannee jirra jedhuu fi tumaa heerichaa keewwata 8 kan birmadummaa uummatichaa tume irratti hundaa'uun manni marii paartilee siyaasaa yookaan council of political parties hoggansa paartilee siyaasaa karaa nagayaa fi heericha kabajuu qofaan mirga uummataa bakka bu'anii kabachiisuuf qabsaa'anii irraa kan hundeeffamu ta'a. Heerri biyyattii fi kan naannolee akkuma jirutti kan itti fufan ta'anii raawwii hojii guyyaa guyyaa keessatti tumaaleen aangoo seera baaftummaa fi seera raawwachiiftummaa mootummaa ilaallatan hundi akkaataa waliigaltee wal hubannaa yookaan memorandum of understanding mootummaa biyya bulchuu fi manni marii paartilee siyaasaa jidduutti mallatteeffamu keessatti kaa'amu qofaan hojiirra kan oolu ta'a. 3. Guyyaa aangoo mootummaa paartii amma biyya bulchaa jiru kun xumuramu gaafa fulbaana 30/2013 irraa eegalee paartiin amma biyya bulchaa jiru aangoo mootummaa seera baaftummaa fi seera raawwachiiftummaa keessatti aangoo gahee hojii qaamolee kanneenii gorsaa fi wal hubannaa manni marii paartilee siyaasaa utubamuun gaggeessuu qofa kan qabaatu ta'a. Gahee dirqamaa fi itti gaafatamummaa waloo keessatti qabaatamu akkasumas walitti dhufeenya mana marichaa fi mootummaa gorsa mana mariitiin utubamuun hojii mootummaa guyyaa guyyaa hojjetu murteessuuf sanadni wal hubannaa yookaan memorandum of understanding kan mallatteeffamu ta'a. Mootummaan amma biyya bulchu guyyaa barri aangoo mootummaa isaa xumuramu irraa eegalee aangoo mootummaa bu'uura heeraa qabu yookaan legitimate governing power waan dhabuuf mootummaa gorsaa fi wal hubannaa mana marii paartilee siyaasaatiin utubamuun hojii mootummaa guyyaa guyyaa hojjetu ta'uun caasaa isaa waliinuu kan itti fufu ta'a. 6. Mootummaan gorsa mana marii paartilee siyaasaatiin utubamuun hojii mootummaa guyyaa guyyaa hojjetu yookaan consultative government jennu hojii yeroo turtii aangoo mootummaa kana keessatti dhimmoota imaammata tarsimoo labsii fi karoora baasu keessatti mana marichaa waliin mari'achuun fudhatamummaa yaadichaa irratti marii fi wal amansiisuun qofa hojiirra kan oolchu ta'a. Manni marii paartilee siyaasaa turtii yeroo aangoo mootummichaa keessatti abbaa aangoo gorsaa siyaasaa ol aanaa ta'uun dhimmoota imaammataa fi tarsimoo biyyattii irratti gorsaa fi yaadaan
mootummicha utubuun sirna heeraa fi tokkummaan biyyattii osoo balaa irra hin buune akka cehu kan taasisu ta'a. Yeroo turtii mootummichaa keessatti dhimmoonni walqunnamtii idila addunyaa kan dantaa biyyattii ilaallatan irratti hariiroo uumuu fi liqii biyya alaa fudhachuun walqabatan hundumtuu gahee hojii mootummichaa utubamee ta'ee waliigaltee mana marii paartilee siyaasaatiin dursa kan mirkanaa'u ta'a. 9. Mootummaan gorsa mana marii paartilee siyaasaatiin utubamee hojii mootummaa guyyaa guyyaa hojjetu karoora hojii baafatu irratti mana marichaa mariisisee amansiisuun akka irratti waliigalan erga taasiseen booda hojii irra kan oolchu ta'a. 10. Mootummaan gorsa mana marii paartilee siyaasaatiin utubamuun hojii mootummaa guyyaa guyyaa hojjetu raawwii karoora hojii mana marichaa kan dhiyeessu ta'a. Yeroo turtii mootummichaa keessatti manni marii paartilee siyaasaa hojiiwwan qaama raawwachiiftuu fi seera baaftuun raawwataman hunda dursa irratti mari'atuun raawwii qofaaf qaamolee lamaaniif kan dabarsuu fi seera hiiktuu dabalatee aangoo raawwii hojii qaamolee mootummichaa hunda gamaagamuu fi tarkaanfiin sirreeffamaa fudhachuu kan qabaatu ta'a. 12. Manni marii bakka bu'oota uummataa yeroo turtii mootummichaa keessatti aangoo dhimmoota mana marii paartilee siyaasaatiin irratti waliigalamee dabreef qofa irratti aangoo labsii baasuu kan qabaatu ta'a. 13. Manni marii federeeshinii kallattii mootummaan gorsa mana marii paartilee siyaasaa irratti waliigaluun dabarseef qofa irratti hundaa'uun gahee heeraan mana marichaaf kennameef kan raawwatu ta'a. 14. Yeroo turtii mootummaa gorsa mana marii paartilee siyaasaatiin utubamuun hojjetu kana keessatti rakkooleen gurguddoon birmadummaa fi nageenya biyyattii gaagama irra buusan kanneen akka weerara alaa fi kan biroo yoo mudatan muummichi ministeeraa gorsa mana marichaatiin deeggaramuun birmadummaa biyyattii kan tiksu ta'a. 15. Kan lakkoofsa 5 muraa 14 jalatti ibsame akkuma eegametti ta'ee yeroo turtii mootummaa gorsa mana marii paartilee siyaasaatiin utubamuun hojjetu kana keessatti dhiibbaa fi rakkoo alarraa dhufu kamuu akka carraatti fayyadamuun ce'umsa gara mootummaa sagalee uummataatiin filatamuutti taasifamu kamuu danqaa ta'uu hin qabaatu. 16. Yeroo turtii mootummaa gorsa mana marii paartilee siyaasaatti utubamee hojii guyyaa guyyaa hojjetu kana keessatti mootummaan wantoota waliigaltee walhubannaa yookaan memorandum of understanding keessatti mana marii paartilee siyaasaatiin irratti waliigalame qofa kan raawwatu ta'ee tarii mootummichi waliigalteen ala bahuun hojii isaa raawwata yoo ta'e manni marii paartilee siyaasaa bakka bu'ummaa alkallattii yookaan implied representation yookaan beekamtii uummata irraa qabanitti fayyadamuun uummata biyyattii fi hawaasa idila addunyaa waliin ta'uun karaa nagaa fi tasgabbii qabuun karaa sirreeffamni itti argamuu kan barbaadu ta'a. 17. Mootummaan kun kan hundeeffamuuf rakkoo uumameen mudannaa mootummaa seerawaa yookaan legitimate power dhabamuuf deemu furuuf qofa waan ta'eef yeroon turtii aangoo mootummaa kanaa rakkoon dhibee balaafamaa amma biyyattii sakaalee kun hanga fulbaana 30/2013tti furmaata kan argatu yoo ta'eef ji'oota 5 itti aanan keessatti filannoon gaggeeffamee qaama filannoo sagalee uummataatiin moo'eef bitootessa 30/2013 dirqamaa fi itti gaafatamummaa isaa dabarsee kan kennu ta'a. Dhibichi yookaan dhukkubichi itti fufa yoo ta'e immoo haaluma jiruu keessatti akkaataan filannoon itti gaggeeffamuu danda'u mijeeffamuun filannoo caamsaa bara 2013 keessa gaggeeffamuun aangoon gaafa waxabajjii 30/2013 qaama filannoo mo'ateef kan dabru ta'a. Xumura irratti yaada furmaataa paartii biyyoolessa Oromiyaatiin dhiyaate kan ardaa mariitti dhiyeessuun rakkoo biyyattii amma mudate kana furuu keessatti paartileen siyaasaa biyyattii qabsoo karaa nagayaan gaggeessaa jiran hundi mootummaan biyya bulchaa jiru dhaabbileen hawaasummaa biyyattii fi idila addunyaa hawaasni Oromoo bal'aan akkasumas sabaa fi sablammoonni biyya tanaa keessa jiraatan kanneen dantaan biyya kanaa fi ummatoota kanaa isa yaachisu qaamni kamuu gumaacha isarraa eegamu akka bahatuuf paartiin keenya PABO'n yaamicha kabajaa isiniif dhiyeessa caamsaa 2012 Adaamaa Oromiyaa galatooma.